Ashama akkam jirtan hordoftoota koo nagumaami. Mariin biyyaalessaa sadarkaa Itoophiyaatiin gaggeeffamu akka milkaa'uuf qophiiwwan adda addaa gaggeeffamaa jiru. Tibban ammoo naannoo Oromiyaa keessatti ajandaa walitti qabuudhaaf qophiin taasifamaa jira. Egaa mariin kunis ammoo muddee 7 bara 2017 ni jalqabama jedhamee qophiin taasifamaatiin jira. Egaa naannoo Oromiyaa keessa bakka bu'oonni lakkoofsaan 7,000 caalan waltajjii ajandaa walitti qabu kanarratti ni hirmaatu jedhameeti kan eegamu. Bal'inni Oromiyaan qabdu kanaaf hayyameera jechuudha. Kuni biyya jechuudha. Egaa waltajjii tokko irratti namoonni 7,000 caalan wal ga'anii wayitii fi yeroo muraasa keessatti namoonni lakkoofsaan 7,000 caalan waltajjii irratti argamanii egaa mari'achuun dhimma biyyaa irratti yaada isaanii wal jijjiiruun keessumattuu ammoo naannoo Oromiyaa bakka bu'uudhaan ajandaawwan marii biyyaalessaatiif ta'an walitti qabuun egaa injifannoo guddaadha. Kanatu barbaadamaa. Egaa inni kun erga xumurame booda ammoo akka biyyaattis egaa mariin biyyaalessaa ni gaggeeffama jedhameeti kan eegamaa jiru. Naannolee adda addaa keessatti mariin kun gaggeeffamaa ture. Komishiniin marii biyyaalessaa yeroo adda addaatti hawaasaaf odeeffannoo kennaa akka jiru ni beekama. Kan Oromiyaatiif ammoo egaa qophiin taasifamee jira. Wiixata dhufu muddee 7 bara 2017 jalqabama jechuudha. Kana ilaalchisuudhaan egaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa ijoo dabarsaniiru. Ergaa isaanii kan OBN dhiyeesse kana akka hordoftaniifin isin affeera. Turtii gaarii. Biyyoonni addunyaa hedduun dhibdee keessoo isaaniitti mudateef marii biyyaalessaan araara biyyaalessaa labsanii waloomaan nageenya isaanii waaressuun ijaarsa biyya isaanii milkeessaniiru. Kanaanis fuula isaanii gara misoomaatti deebifachuun imala misoomaa jabeessanii dinagdee isaanis bu'uura amansiisaa irratti dhaabaniiru. Biyyi keenya Itoophiyaanis seenaa ijaarsaa biyyaa waggoota hedduu kan qabdu taatus qormaataa rogdaneessa keessoo isheetti mudate sirnaan hiikkachuu dhabuurraa kan ka'e tokkummaa biyyaalessaa cimsuurraa gara finxaalessummaa sabaatti imaluuf dirqamte. Sirnoonni dhufaa darbaa biyyi keenya keessummeessaa dhuftes kabajaa sabdaneessummaa xiqqeessuun sirna qeenxeetti ulfina hore. Saboota hedduu moggaatti dhiibuun murna gita bittaa muraasaaf haala mijeesse. Saboota gidduutti wal gaareffannaa fi wal shakkii daneesse. Jaalala irras jibba ammeesse. Tokkummaarraa garaagarummaa bal'ise. Wal ijaaruurraa wal buqqisuuf haala mijeesse. Wal ceesisuurraa wal takaaluu humneesse. Kanaanis dinagdeen dadhabaa, ijaarsi biyyaas laafaa fi tokkummaan biyyaalessaa humna dhabaa, fincillii fi hokkorrii danachuun biyyi keenya ajjeechaa fi buqqaatii akka keessummeessituuf dirqamte. Kuufamaa qormaata biyyi keenya keessummeessaa jirtuuf fala waaraa kennuuf yeroo garaagaraatti yaaliiwwan taasifamaa turanis milkii waloo argachuu dhabuu isaaniitiin biyyi dirree wal waraansaa obbolaa fi maraammartoo hiyyummaa keessa daaddistuu taatee jirti. Akka biyyaattis ta'e akka naannoo keenyaatti hooggansi jijjiiramaa bara 2010 gara aangootti dhufuu isaatiin wal waraansaa araaraan jibba jaalalaan garaagarummaa tokkummaan injifachuun Itoophiyaa hundaan hundarraa ijaaruun sirna dimokiraasii dhugaa wal morkii yaada qofaa bu'uureffate galma taasifachuun imala eegalle. Biyya nagaa walqixxummaa tokkummaa fi dimokiraasiin irraa fagaatee maraammartoo wal waraansaa keessa jirtuuf sagaleen misiraachoo lallabame. Sabootattis abdii horee ijaarsa biyyaaf bu'uura kaa'e. Kuufamoota qormaataa rogdaneessa darbaa dabarsaan dhaloota kana ga'eefis falli waraanaan maree biyyaalessaa labsuu fi araara biyyaalessaa milkeessuu akka ta'e amanne dallaa jibbiinsaa dhiifamaan diigne riqicha jaalalaa waliif ijaaruuf cichine hojjenne. Balbala nagaa bannee harka araaraa diriirsine dhibdee jiru hunda mareen furuuf nuffii tokko malee waamicha nagaa taasifne. Uummanni keenyas duudhaa ganamaan qajeelfame ulfoosaa qabatee waraanni nu haa ga'u nageenya waara'u jechuun gaafate. Nagaan hundaaf hundis nagaaf harka akka diriirsu kadhate imaanaas hundatti kennate. Sanaanis naannoon keenya nagaa ishee waaressuun dinagdee amansiisaa qilleensaan hin raafamne ijaaruuf imala ishee itti fuufte. Gaaffii fi kadhoo uummataa jalaa callisuun fafa.
hunduu owwaachuu fi waamicha isaaf birmachuun Oromiyaatti nagaa waaressee ajandaa waloof ammoo maree biyyaalessaaf ta'ee araara biyyaalessaa milkeessuu qaba. Fedhii keenya cinatti dhiibnee gaaffii fi dantaa ummataaf dhaabbannaan gaaddisni maree hunda injifachiisee milkaa'ina waloof tumsa. Kabajamtoota uummattoota naannoo keenyaa fi quuqamtoonni uummata Oromoo hundi dhimma Oromoo irratti walooma qabannee fi sabdaneessummaa obbolummaa ijaaruu irratti waliin hojjennu kuufama qormaataa keessa jirru keessaa ba'uuf xiyyeeffannoo guddaa maree biyyaalessaaf kennuun dhimma boruuf bulfannu miti. Mareen biyyaalessaa ajandaa guddaa dhalootni kun milkeessuu qabuu fi dhaloota dhufuufis hiyyummaa fi wal waraansa osoo hin taane biyya badhaadhina ijaartee fi dimokiraasii gad dhaabbattee dhaalchisuuf hojjechuun nurraa eegama. Kanaafis hunduu of qopheessuu fi ajandaa walitti qabuu naannoo keenyatti gaggeeffamuuf hirmaannaa ho'aa ajandaa uummata Oromoo bakka bu'u dhiyeessuuf hojjetamuu qaba. Hirmaannaa fi qooda fudhannaan keenya hunda ammataa taasisuu qofa osoo hin taane duudhaa fi safuu sirna gadaarraa horatameen hoogganamuun kuufama qormaatotaa keessa jirru keessaa ba'uuf hunduu gumaacha isarraa eegamu taasisuu qaba. Oromiyaa ni ijaarra, Itoophiyaa ni tumna, gaanfa Afrikaa ni tasgabbeessina, Waaqayyos nu gargaara. Shimallis Abdiisaa, Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Muddee 2017, Finfinnee.